kaayyoon sagantaa irraa mariin geggeeffamaa turee jira. Sababni isaa sagantaan kun biyya keenyaaf, lammii keenyaaf, uummata keenyaaf hammammi murteessaa akka ta'e waan hubatameef waan ta'eef dhimma kanarratti akka biiroo fayyaa Oromiyaatitti hojiiwwan hojjetamaa turan san maal fakkaatu kan jedhu kaasuudhaaf jechaadha. Yeroo hunda dhaadannoon keenya fayyaa hundaaf jenna. Fayyaa hundaaf kan jedhu kun waa sadii hammata. Tokkoffaa uummanni hundi hammatamuu akka danda'u tajaajila fayyaatiin. Lammata tajaajiloonni barbaachisoo ta'an jiraachuu qabu. Maaliif fedhiin namaa gargar waan ta'eef tajaajilli tokkoof barbaachisuu dhiisuu danda'a waan ta'eef tajaajilli murteessoo ta'e hundumtuu akka argamuu danda'u godhuudha. Sadaffaa immoo tajaajilli fayyaa ofii isaatii qaalii waan ta'eef tajaajilli fayyaa waggaa kennamu hawaasni keenya gara hiyyummaatti akka hin darbatamne eegumsa godhuudha jechaadha. Dhimmoota sadan kana wajjin wal qabatee fayyaa hundaaf kan jedhu kana mirkaneessuudhaaf tajaajiloota bocamanii hojiirra oolaa jiran keessaa tokko inshuraansii fayyaa hawaasaati. Inshuraansiin fayyaa hawaasaa maallaqa muraasa dursanii walitti qabuudhaan yeroo namni gara dhaabbilee fayyaa dhaqu baasii tokko odoo hin baasiin tajaajila akka argatu gochuudha. Kana wajjin wal qabatee akkuma aadaa Oromootitti Oromoon wal gargaaruutti amana. Kanaaf akka dandeettii isaatiitti odoo hin ta'in akka isa barbaachisutti tajaajila akka fayyadamu godhuudhaaf tajaajila baay'ee murteessaa ta'e ta'uusaa kaasuun barbaada. Kaayyoon isaa maali? Tokkoffaa walgitiinsa kenna tajaajilaa mirkaneessuudha. Walgitiinsa kenna tajaajilaa waggaa jennu hiyyeessi fi dureessi giddugaleessi akka dandeettii isaatiitti odoo hin ta'in tajaajila isa barbaachisu sana argachuu qabaadha. Baadiyyaanii fi magaalli, an baratee fi an hin baranne, horsiisee bulaanii fi qotee bulaan garaagarummaa kenna tajaajilaa odoo hin qabaatiin tajaajila wal fakkaatu qulqullina qabu kennuu keessatti inshuraansiin fayyaa hawaasaa gahee guddaa kan taphatu ta'uu fi kanumaaf kan bocame ta'uusaa kaasuun barbaada jechaadha. Dhimmi lammataa itti fayyadama tajaajila fayyaa keenya fooyyessuudhaaf. Akka dhaabbata fayyaa addunyaatitti namni tokko dhukkubfatee qofa odoo hin ta'in sababa adda addaatiif haala qabatamaa isaa beekuudhaaf ta'uu danda'a, kunuunsaaf ta'uu danda'a, qorannoo adda addaatiif ta'uu danda'a. Gara dhaabbilee fayyaa waggaatti yeroo 2-3 deemuu qaba. Keenya garuu kanarraa baay'ee fagaataadha waan ta'eef kana hiikuudhaaf inshuraansiin fayyaa hawaasaa baay'ee murteessaa ta'uusaa kaasuun barbaada. Kanan biraa seektarri fayyaa seektaroota deeggarsa biyya alaatiin gahee guddaadhaan deemaa jiru keessaa tokko. Kun immoo hirkattummaa biyya alaati irratti fidaa jira. Hirkattummaa dhaabbilee miti mootummaati irratti fidaa jira. Kana keessaa bahanii haala itti fufiinsa qabuun hawaasa keenyaaf tajaajila kennuudhaaf inshuraansiin fayyaa hawaasaa baay'ee murteessaa ta'a jechuudha. Kun maaliini maallaqa hedduu taasirraa walitti qabama, maallaqa achirraa walitti qabamu saniif qulqullina kenna tajaajilaa keenya fooyyessuudhaan itti fufiinsa tajaajilaa fooyyessuudhaaf gahee guddaa kan taphatu ta'uusaa kaasuun barbaada. Dhimmi arfaffaan qulqullina kenna tajaajilaa keenya fooyyessuudhaaf. Kun tokkoffaa miira abbummaa uuma. Hawaasni ofiisaatii maallaqa isaa baasee jira, hin gaafataa, hin hirmaataa. Bulchiinsa dhaabbilee fayyaa keessa galuudhaan dhimmoonni tokko tokko akka hiikkatanis gahee isaa baha waan ta'eef miira abbummaa ni uuma. Dabalataan immoo maallaqni asirraa walitti qabamu kun dhimmoota galtee kenna tajaajilaatiif barbaachisan guutuudhaan wal qabatee gahee guddaa taphata waan ta'eef keessattuu kan akka meeshaa yaalaa, qoricha, ogeessa fayyaa babal'isuu dhaabbilee fayyaa keenya wajjin wal qabatee gahee guddaa waan taphatuuf qulqullina kenna tajaajila fayyaa keenya hin fooyyessa. Yeroo baay'ee dogongorri kan uumamu maali? Mootummaa waan hunda guutee gara miseensa inshuraansii fayyaatitti nama kan waamuu fakkaata. Akkasii moti biyyoota biraati irrattis kan argaa jirru ammuma miseensi dabalaa deeme, ammuma gaafii gaafachaa deeme, ammuma hirmaannaa fi gahee isaa bahaa deeme kenni tajaajilaatis fooyya'aa deema waan ta'eef kana mirkaneessuudhaafis gahee guddaa taphataa kan jedhu. Raawwiin hanga ammaa jiru maal fakkaataa kan jedhu waggaa ilaallu yeroon horannaa miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa muddeedha amma muddeetitti. Sababni kana ta'eef naannoo keenya keessatti uummanni keenya baay'een qotee bulaadha waan ta'eef yookaan horsiisee bulaadha waan ta'eef yeroo kanatti oomisha isaa hin oomishataa, hin galfataa, gurgurachuu danda'a. Maallaqa achirraa argatuun immoo baasii miseensummaadhaaf isa barbaachisan uwwisuudhaaf hin rakkatu waan ta'eef muddeedha amma muddeetitti.
Kanaaf muddee bara 2015 irraa amma muddee 2016tti sagantaa kanarraa namoonni fayyadamaa jiran miiliyoona 26.4. Kana keessa baay'ee kan kaayyoo inshuraansii fayyaa hawaasaa galmaa'uu isaa hin agarsiisa jedhee kanan kaasu harka qalleeyyiin sagantaa kanarraa fayyadamaa jiran miiliyoona 7.7 ga'anii jiru. Kun parsantaan waggaa ilaalu parsantaa 28. Kana keessa namoota miiliyoona 6 ta'aniif baasii isaanii aan uwwisaa jiru mootummaadha. Namoota miiliyoona 1.6 ta'aniif immoo tajaajila lammummaatiin hawaasni ofiisaatii wal cina dhaabbatee baasii miseensummaa isaa kafalaa fi jiraachuu isaa kaasuun barbaada. Kana keessatti manni maree federaalaa paarlaamaa jechuudha. Dabalataan caffee keessa miseensonni jiran adda durummaadhaan namoota toora isaan filatanitti harka qalleeyyii ta'anii baasii miseensummaa isaanii kafaluu hin dandeenyeef wabii kana bituudhaan kafaltii kana kafaluudhaan miseensa akka ta'an godhanii jiru. Kuni baay'ee kan namatti toluu fi haqa qabeessummaa yookaan walgitiinsa kenna tajaajilaa keenya dhugoomsuudhaaf gaheen taphate guddaa ta'uu isaa kaasuun barbaada. Kun irratti kaase mootummaan namoota miiliyoona 6.1 ta'aniif birrii miiliyoona 500 fi miiliyoona 71 baasii godhuu danda'ee jira jechaadha tajaajila isaaniitiif. Kun mootummaan federaalaa, mootummaan naannoo, magaalli fi aanaan kana keessa gahee qooddatanii hojjechaa kan jiran ta'uu kaasuun barbaada. Kaayyoon guddaan inshuraansii fayyaa hawaasaa maallaqa walitti qabuu ta'uu baatus dabalataan seektara fayyaatiif birrii biiliyoona 2.8 birrii biiliyoona 2.8 sagantaa kanarraa walitti qabuun danda'amee jira jechaadha waggaa tokko keessatti. Kun immoo fooyya'insa kenna tajaajilaa keenya keessatti gahee guddaa taphachaa jiraachuu isaa kaasuun barbaada. Sagantaa kanarratti gahee guddaa kan taphatu amantummaa hawaasni sagantaa kanarraa qabu. Kana dhugoomsuudhaaf immoo oodiitii sagantaa kanaa wajjin wal qabatee sadarkaa magaalaatti parsantaa 95 sadarkaa baadiyyaatti immoo parsantaa 90 dhugoomsuun danda'amee jira jechaadha. Kun sirni bulchiinsa maallaqa sagantaa kanarraa sassaabamaa jiru cimaa ta'uu waan qabuuf kana dhugoomsuu keessatti gaheen guddaan taphatamuu isaa kaasuun barbaada. Maallaqa sassaabame san keessaa birriin biiliyoona 1.6 kenna tajaajilaatiif deebi'ee kafalamee jira jechaadha. Kun maal namatti agarsiisa? Iskiimonni keenya yookaan dhaabbileen inshuraansii fayyaa hawaasaa kana bulchaa jiran ammas maallaqa guddaa hir'inaan odoo hin ta'in baankii keessaa buusiidhaan qabaachuu isaaniitii fi faayineenshaalii dhimmi kun itti fufiinsa qabaachuu keessatti fayya qabeessa ta'uusaa kan namatti agarsiisu ta'uusaa kaasuun barbaada jechuudha. Dhumarratti bara 2016 maal karoorfanne kan jedhu kaasuudhaaf akkuma duratti kaase tokkoffaa namoonni miiliyoona 26.4 jedhe sun miseensummaa isaanii haaromfachuu qabu. Waggaa waggaadhaan haaraa waan ta'eef isaan guutumaa guututti miseensummaa isaanii haaromfachuu qabu. Dabalataan immoo namoota gara miiliyoona 3 gara miseensummaa kanaatti dabaluudhaan waliigala fayyadamtoonni sagantaa kanaa gara miiliyoona 29tti akka guddatan biiroon karoora baafatee jira. Iddoo tokko tokkotti guutumaa guututtis xumuranii jiru. Kan akka godina Booranaa dabalataanis magaalonni tokko tokko kana guutumaa guututti keessaa bahanii jiru. Kana kaasuun barbaada. Dhimmi baay'ee murteessaa ta'e kan kaasuu barbaadu hubannaan hawaasaa dabaluu qaba. Inshuraansiin fayyaa hawaasaa wabii kenna tajaajila keenyati. Wabii kenna tajaajila keenyati. Ammatti namni tokko amalli dhibeetis jijjiiramaa jira waan ta'eef baasiin isaatis ammasuma ol ka'aa deemaa jira waan ta'eef kobaasaa keessaa bahuu hin danda'u. Waliin taanee aadaa wal gargaarsaa keenya cimsuudhaan sagantaa kanarraa salphaadhumatti fayyadamuun ni danda'ama waan ta'eef maalummaa sagantaa kanaa hubachuudhaan fedhii isaatiin gara dhaabbilee kanaa dhaqee galmaa'ee miseensa sagantaa inshuraansii fayyaa hawaasaa kana akka ta'u gochuudha. Lammata hooggansa siyaasaa milkaa'ina isaatiif dursee maqaa biiroo fayyaa Oromiyaatiin galateeffachuun barbaada.
kun hojii isin hojjettaniin bu'aa argame waan ta'eef hojii hojjetameef galatoomaa jecha dabalataan immoo komiiwwan fayyadamtoonni sagantaa kana kakkaasaa jiran kana itti dhiyeenyaan dhaabbilee fayyaa keenya wajjiniin ta'uudhaan mari'achuudhaan geggeessummaa isaanii fooyyessuudhaan hanqinaalee achi keessa jiran san furuudhaan hawaasni keenya itti quufiinsa akka qabaatu gochuun baay'ee murteessaa ta'a. Itti quufiinsa qofatu sagantaa kana gara fuulduraatti itti fuudhee deemuu danda'a waan ta'eef kanarratti biiroo wajjiniin akka dhaabbatan deeggarsa isaanii barame akka itti fufan fi gahee lammummaa isaanii akka bahan asumaan waamicha kiyya dabarsuun barbaada. Dhumarratti jala bultii ayyaana qillee irra jirra waan ta'eef hawaasa naannoo keenya keessa jiruun ayyaana kana warra kabajaniif baga isiniin ga'ee ayyaanni qillee ayyaana fayyaa nagaatii fi gammachuu isin haa ta'u jechuun barbaada. Galatooma.